fi jaalala raarri waaqessiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo haaraa qabannee dhiyaanne irraa laayik shee sabiskiraayib gochuun dagaatiin haala kanaan nyaata ganama hojjennu qopheeffachuuf killeen barbaachisaa shunkurtiidha, timaatimaa fi salaaxadha jechuudha. Egaa salaaxaa kanneen akka timaatimaa kana nyaachuun qaama keenyaaf gaarii waan ta'eef iyyuu nu barbaachisa jechuudha. Haala kanaan egaa shunkurtii keenya xixiqqeessinee murreen booda meeshaa ni qopheeffanna jechuudha. Nu garuu shunkurtii keenya isin agasiin ga'u filachuu ni dandeessan jechuudha. Ani xiqqoo hojjechuu barbaadeetan isinitti agarsiisu qofa shunkurtii xiqqoo mure jechuudha. Kanaaf killees akkasumas aga barbaadan agasiin ga'u hojjetachuu dandeessan. Egaa murreen booda mi'a keenyatti naqannaa meeshaa qopheeffannetti naqanna jechuudha. Haala kanaan xiqqeessinee mummura jechuudha. Egaa murreen booda istoofii keenya qannasnee ani sadirraan godhee isin immoo haaluma kanaan qannastanii hojjechuu dandeessanii. Egaa shunkurtiin keenya bishaan xumurutti haala kanaan hojjenna jechuudha. Agasanitti immoo ni qadaanna bishaan xumurateen booda walitti deebina jechuudha. Egaa haala kanaan zayiticha itti naqanna jechuudha. Zayitii baay'ee hin baay'isnu, zayitiin qaama keenyaaf gaarii miti yoo baay'ate haala kanaan nama salaa akka hin gubanne jechuudha. Egaa viidiyoo komentii keessanitti waa'ee nyaataa nu barsiisinii biyyarra wanta jiru nuuf gaafadhettanii komentii kan barreessitan jirtan waan ta'eef iyyuu kanaaf siniifan gaafadhaa yeroon dhabe waan ta'eef iyyuu dhiifama siniifan gaafadhaa. Warreen komentii jalatti barreessitanii ammas yaada qabaattan barreessuu hin dagatinaa siniin jenna. Haala kanaan egaa aga shunkurtiin bilchaatutti neeginaa jechuudha. Deebisneetiin qadaanna jechuudha akka bilchaatu neenna jechuudha. Egaa zayitii shunkurtiin keenya bilchaateen booda ergitti goona zayitiidha. Waliin wanni goona jechuudha. Waliin keenya akka garaagaramee bishaan haala saniin akka hin gubanneef bilcheessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha waliin gaarii bilcheessuu dandeenya. Egaa ashaboo jechuudha. Ashaboo itti naqanna xiqqoo garuu haalatti hojjettanitti akka isin ga'utti haala nyaata isa jalqabaatti qopheeffattanitti ashabootti gochuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu yoo haala kanaan bilcheessinaa jechuudha. Amma asitti qaaraa fi timaatima qopheeffanneerra waan ta'eef iyyuu kan itti naqannu jechuudha. Bishaan itti naqnee akka hin gubanne xiqqoo xabitti goone bishaan itti hin baay'isnu waliin geenya jechuudha.
Egaa amma aga bilchaatitti deebinee walitti deebina. Egaa deebinee jirra kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan firdii ittiin baay'isuun yeroo jalqaba jennu firdii xiqqeeffamuu qaba jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata siin jedha. Amma killee qopheeffannee lamas ta'u sadis ta'u tokkos ta'u qopheeffannee killee kana meeshaa qopheeffame keessatti nu hojjenna jechuudha. Egaa haala kanaan hojjenneen booda waliin geenyaan booda immoo sirriitti rukutuu qabna jechuudha. Haala kanaan akkuma viidiyoo irratti hubattan kana sirriitti rukutuu qabna. Egaa rukunneen booda timaatimaa fi shunkurtii qaaraa qopheeffanne egaa qorreen booda itti naqamuu qaba. Maaliif yoo qorre achi keessatti bichaachuu waan danda'uuf qorruu qaba jechuudha. Haala kanaan waliin geenya jechuudha. Egaa haala kanaan waliin geenyeen booda meeshuma duraan isa duraa isinitti deebisnee hojjenna jechuudha. Egaa ani zayitii nan dagadhe waan ta'eef zayitii jala hin deemne yookaan zayitii fi dhadhaa keessaa tokko osoo killee ittiin naqataniin booda jala naquun barbaachisaa ture garuu nan dagadhe waan ta'eef iyyuu haala kanaan hojjenna jechuudha. Osoo hin cabin irraa ba'uu qabaayyuu qaba ture jechuudha. Kana fakkaata. Dhadhaa fi zayitii keessa tokko itti godhachuun hin dandeessanii jechuudha. Ani garuu wanta hin dagadhee fi dhiifama isiniin jecha yeroo lammata hojjedhutti na sirreessa. Haala kanaan daaboolee manatti hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf haala kanaan kursii ganama hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Nagaan tura nageenya keessan iddoof lafa jirtan sirriitti baay'ee tola. Sabiskiraayib gochuu ni deeggara. Jaalatuma isiniin jenna.